kachamale mila zirata sabatan sidada beagarla ko barana feo mantitibita du'a Aile Malakotiin booda ilmi isaa Minilik lammaffaan abbaa isaa dhaalee osoo hin turin Tewoodiroos mootii Absiiniyaa yookaan Gondar Gojjam Wallootiin qabamee gara Gondaritti erga fudhatameen booda manadhaa Maqdallaa jedhamuun beekamutti geeffame. Turtiin booda manadhaa Maqdallaa keessaa miliqee bara 1865 gara Shawaatti deebi'e. Bara 1865 jalqabee akka mootii Shawaattis ilaalamaa ture. Erga Maqdallaa irraa ba'ee booda yeroo dheeraaf Oromoota aadaa naannoo Moojoo jiraatan keessamaan effate akka jiraachaa ture seenaansaa ni dubbata. Kan jiraates maatii Buttaa Bunee fi Boorrii waliin akka turetu dubbatama. Kunis kan ta'uu danda'e hariiroo duraan haadhaa fi mootii Haayile Sillaasee waliin godhamee tureeni. Maatiin Buttaa sochii Minilik aangoo dhuunfachuuf mormitoota isaa waliin taasisaa ture keessatti qooda guddaa taphachaa deeggarsa taasisaa fi akka turantu himama. Booda rakkoon yoo salphatu gara manziitti deebi'ee of cimsuu jalqabe. Lola Minilik Oromoota Arsii waliin taasise keessatti lubbuu mootichaa kan baraaran waraana Moojoo Boxoraati. Yeroon sun yeroo mootii Tewoodiroos Ingilizoota waliin lola keessa seenee dhumarratti bara 1868 lubbuun isaa Ingilizoota harkatti darbe. Yeroon sun Minilikiif yeroon itti olaantummaa isaa mirkaneeffatedha jechuun ni danda'ama. Walii soofardin ba'u yaadamne kooyoo walii summaadhaa bahee malee garaa sitti naanna'u caaliyee kooyoo ijoollummaadhaa ta'ee malee sadaalee na ibsan yaadamne koo bachattanii faa jette gaafini dargaggoonni baabita caaliyee koo shantaman namaa jette gaafini. Warreen Absiiniyaa amantaa Ortodoksii akka meeshaatti fayyadamuun akka waan biyya Absiiniyaa Musliimaaf warreen amantaa Kiristaanaa hin qabneen marfameetti iyyuun gargaarsa warra Awurooppaa irraa argachaa turan. Gama biroon immoo olloota keenya caaraa warra qaroomne waan taaneef isaan leenjisuuf qaroominatti ceesisuuf dirqama qabna jedhanii amanu. Warra Absiiniyaa nuti gosa filatamoo waan taaneef warra ollaa keenyaa gabroomsuuf ergachuutu nuuf ta'a jedhu. Bifuma wal fakkaatuun Kilaafam biyyi ilaalcha siyaasaaf amantii Ortodoksii wal makaaf biyyi deeggartoota ofii kan warra ollaa isaanii ol qarooman yookaan ammayyooman godhanii of laaluun nuti biyya sana bulchuuf waaqaan muudamne jedhu jedhe. Mootonni Absiiniyaa Minilik irraa eegalee hanga ammaatti jiran amantaa Kiristaanaa da'oo godhachuun gargaarsa Awurooppaa argachaa uummata naannoo isaanii waraanaa turan. Minilik xalayaa bara 1891 mootummoota Awurooppaa, Biriteen, Faransaay, Jarmanii fi Raashiyaa barreesse keessatti akka ibsuuf yaaletti kan akka biyyoota kibba Absiiniyaa yookaan Oromoo jiran weeraruuf isa kakaase daangaa Itoophiyaa durii deebisuuf waan jedhu keessatti ibsee ture. Akkana jedhees barreesse. Yoo Waaqni nagaaf fayyaa naaf kenne daangaa abbootii koo durii kan hanga Kaartuumiif hanga galaana Niyaanzaatti Oromoo dabalatee jiru nan deebisa jedhe. Kan nama dinqisiisu mootiin kun lafti Oromoo irra qubate hundi kan kooti jechuu isaati. Daangaan isaa kanarraa adda. Inni akkana haa jedhu malee ragaan Absiiniyaa daangaa hanga hara Niyaanzaa fi biyya Kaartuum ga'u qabdi jedhu hin jiru. Kun hawwii isaan yeroo sana qaban ibsa malee dhugaadhaan lafarra hin jiru. Hara Niyaanzaa Sudaan ga'uu hafee qabiyyeen isaanii daangaa Oromoo birayyuu kan hin qaqqabne ture. Tarii namni kun sanyii isaa gara haadhaan Oromoo waan ta'eef biyya Oromoo ofitti makuuf fedhii waan qabuuf taalaata kan jedhus ni jira. Mootichi Minilik lammaffaa abbaa isaa Haayile Molokotii fi haadha isaa Aadde Ijjigaayyoo lammaarraa naannoo Abbichuu ganda Agoolaa jedhamutti bara 1844tti dhalate. Mootiin kun gara haadhaatii wanti gadi fageenyaan beekamu jiraachuu baatullee maatii warra Bunee Boorrii akka ta'an maanguddoonni dubbatu. Barreeffama argamu tokko tokkoon garuu Boorana naannoo Walloo akka taate himamu. Mootichi kun yeroo daa'imummaa isaa mootii Gondar Tewoodiroos Shawaa yeroo gabbarsiisaa dhufutti haadha isaa wajjin yoo booji'aman daa'ima ture. Minilik lammaffaa guddatee iddootti hidhame Maqdallaa yookaan Walloo haadha isaa qabatee yoo deebi'u ammas kan isa simate Oromoota kaababaa Shawaa jiran ture. Ilmi Goobanaa Wadaajoon intala Minilik lammaffaa Shawaa Raggi Minilik fuudhe. Yeroo baay'ee Oromootaan rukutamanii madaa'anis kaayyoo isaaniif jecha dubartoota Oromoo fuudhaa turan. Kanaaf bifa adda ta'een walitti makumsi duraan hin jirre uumamuu jalqabe. Duula bara dheeraa fi walirraan cinni gaggeeffamaa ture. Booda bara 1873 Minilik lammaffaa fi Goobanaa gargaaruu kan dhufan waraanni Gondorootaa fi warra Walloo miindaan kennamuuf waan hin jirreef akka Oromoonni sooran dirqamni itti kenname.
Haaluma kanaan namni tokko loltuu 5 akka sooran qoodni Oromootatti kenname. Loltoonni kunis yommuu itti kennaman mudhiin isaanii safaramee waan ta'eef nyaataaf dhangaan gaariin godhamee fi haala gaariin sooramuu qabu jechuun akeekkachiisa waliin itti kennamee ture. Loltoota kanaaf torbaniin kormi tokko qalamee fi sooramuu qabu jedhamee dirqamni itti kennamaa ture. Kana biratti immoo amalli addaa loltoota kanaa ni jira. Kanaafuu Oromoota Tuulamaa keessatti gullalleen dararama adda argaa ture. Haaluma kanaan abbootii biyyaa kana keessaa Gumbichuu Tufaa Munaa, Bulchaa Dilallaa, Fiichee Wasarbiif Baddaa Qorichaa namoota 200 caalutu akka qallaba yookaan soorutti kenname. Abbaa biyyaa Tiksee Jimaa kan naannoo Jamoo Labuuf Karraa Qoree loltuu 200, abbaan biyyaa naannoo Daalattii Duulaarree naannoo Gullallee Hora Finfinnee dabalatee namoota 600 hiruun akka sooran itti kenname. Abbaan biyyaa Beebee Tufaa namoota 200 caalan akka sooraniif qoonni itti kenname. Kan biraas akkuma kanatti hirameef. Gidduutti ittifamee kan ture kabajni sirna gadaa akka kabajamu Oromoonni odaanameetti akka godaanan gaafatan. Haaluma kanaan Oromoon Tuulamaas haadha warraa isaanii wajjin gara jilaa yoo deeman loltoonni manatti akka sooraman kennaman sangaa barbaadan goraadeen rukkutanii qalachuu bira darbanii goromsa hormaataaf ergamtutti dabalachuun qalanii nyaachuu eegalan. Akkasumas dubartoota qeettafan humnaan gudeedu eegalan. Kunis safuu Oromoo waan cabseef dubartoonni manatti hafan gara jila abbootii gadaatti rakkina isaanii ibsachuuf ergatan. Akkas jedhanii dhaammatanis jedhama. Isinuu dhirsa mana nuuf gootanii deemtanii akka gara manaatti hin deebine jedhanii jecha safuun qabne maatii isaanitti erguun qaanessan. Abbootiin gadaas godaana beetii deebi'anii caffeetumaa gosaatti yeroo ammaa mana barumsa Tafarii Mokonnon jedhamutti murtii tokko irra ga'an. Guyyaa 5 booda loltoota yakka kana raawwatan adabuuf murtii irra ga'an. Kanaaf loltoota Goobanaaf Minilik isaan harka jiran tokkoon ajjeesuuf akkasumas waraana guutuu duula geggeessuu yoo ta'u guyyaatti itti eegalamus mallattoo akka ta'u Tufaa Munaa gaara Fiicheerraa akka ibsaa ibsu walii galan. Fiicheen tabba Finfinneedhaa gara kaaba lixa Tulluu Xuuxxootti kan argamtudha. Haa ta'u malee gochi dalagamaa jiru hanga guyyaa beellama sanaatti obsa kennuuf hin dandeenye. Gullalleen osooma walitti hin dhaamin loltoota isaan bira jiran kanarratti tarkaanfii fudhachuu eegalan. Oduun kunis gurra Goobanaaf Minilik lammaffaa waan ga'eef battalumatti namoota isaan bira jiran akka fidanii dhufan abbootii biyyaatti ergame. Abbootiin biyyaa Tufaa Munaa, Tiksee Jimaa fi Abeebee Tufaa loltuu Ramaddiin yookaan Mirriitiin itti kenname kanneen qabatanii yoo dhaqan Gullalleen argamuu hin dandeenye. Kanaaf labsiin duula Gullallee irratti labsame. Oromoon Gullallee kan humna qabu gara Arsiitti, kun gara Karrayyuutti, Meettaaf Bachootti baqatan. Namoonni dadhaboon maanguddoonni dubartoonniif daa'imman qabamanii akka garbataan fudhataman. Kun immoo mana sagadaa Kaatolikii Birbirsaatti argamu yeroo ammaa Charchil Godaanaa Goorgis bakka jedhamutti kooluu galan. Bifa kanaan araddaan warra Gullallee Adiyyoo yookaan qofaatti akka afu ta'e. Abbaan biyyaa Duulaarrees araddaa isaa Daalattii irraa kee gara Qaallittiitti yoo ari'amu maatiin isaa kan hafan immoo gara Burraayyuutti ari'ame. Kanaan booda hoolotaa fi ejereetti akka Oromoo biraatti duulee lafa fudhatu ergame. Waraana kana booda Gullalleen waan achi ari'ameef Minilik lammaffaa bara 1879 Baddaa Dilallaarraa gadi bu'uun Finfinnee yookaan Shaggar qubate. Akkuma Oromoo Gullallee fi Galaan to'atamaniin loltoonni Minilik gara Oromoo Sooddootti darbees Maccaatti qajeelan. Akkuma warra Gullallee warra Bachoos ta'e Maccaatti haala salphaatti waraana Goobanaatti harka kennachuu hin barbaanne. Carraa isaanii waraanaan adda baafachuuf murteeffatan. Keessumattuu Oromoonni warra Caboo bakka Uraagoo jedhamutti loltoota Goobanaa biyyee nyaachisanii fixan. Goobanaanis injifatamee gara Finfinneetti deebi'e. Haa ta'utii waraanni Shawaa kan qawwee Awurooppaa qabatee abdiin kutanne. Yeroo gabaabaaf aara galfachuun ammasitti deebi'anii duulan. Goobanaan hooggantoota waraanaa 2 Birruu Nagahuu fi Birraatuu Goolee namoota jedhaman qabachuun Cabootti duule. Waraanni mootota warra Shawaa Goobanaan durfamu haaluma kanaan hanga bara 1879tti Oromoo Tuulamaaf jala oolchan. Duula biyyaa baasuu fi godaansisuu Oromoota Gullallee irratti godhameen alatti wanti guddaan raawwate kan biraa saamicha gaggeeffamedha. Saamichi kun
lafa looniif oomisha midhaanii mana keessa jiruuf kan alaa kan dabalatu ture. Yeroo tokko humni goobanaaf Minilik lammaffaa loon saamaman yookaan booji'aman 17,000 hanga 18,000 qabatee akka deebi'e gabaafamee ture. Itti fufuunis mashashaa safuu ilmi wasiila Minilik lammaffaa gara Sooddootti deebi'ee duuluun bara 1878 loon 6,000 hanga 7,000 saamuun akka deebi'e Haaris barreesseera. Safuu Daargee loon malee namoota gara 3,000 hanga 4,000 ta'an akka garbaatti booji'ee akka deebi'e barreessichi waan ijaan argee gabaasee ture. Kunis Oromoota qabsoo kanarratti mo'ataman gaddaaf abdii kutannaa yoo ta'u, jarreen injifatanii saamaniif ammoo gammachuu guddaa ture. Duulli Tuulamaa irratti bara dheeraaf gaggeeffame hanga bara 1880 yoo turu, sana booda meeshaa waraana ammayyaa fi humna namaa isaan jalatti kufe dabalachuun waraanni gara Oromoo gosa Maccaa fi Arsiitti akka ce'u taasifame. Kana seenaarraa kan hubannu yoo ta'u, mootiin kun dhalootaan firoomanni Oromoo irraa qabuu fi wanta dubbatu baay'ee kan wal faallessudha. Tarii isaaf Oromoo jechuun warra amantii Islaamaa fudhate jechuu ta'uu isaati laata kan nama jechisiisudha. Mootichi kun gaa'ela siyaasaa inni raawwateef kan inni ijoollee isaa lamaan Shawaa Raggaa fi Zawdituu dhumarratti heerumsiise Oromootatti akka ta'e ni hubanna. Minilik lammaffaa haati warraasaa isheen dura intala mootii Tewoodiroos Alxaashiyoo taatu ishee Magdallaatti gatee akkuma baqateen haadha warraa isheen lammaffaa Baafanaa kan jedhamtu fuudhe. Baafanaan akkuma maqaa ishee ifa godhu Oromoo Booranaa Walloo akka taate beekama. Haati warraasaa isheen sadaffaa Xaayituu Buxul yoo taatu sanyiin ishee Oromoota Gondor keessa jiraatan damee yejjuuti. Xaayituu Buxul Adaadaa Gugsaa Walee Buxuliiti. Kan nama dinqisiisu ammoo intalli mooticha Minilik lammaffaa Zawdituun dhirsi ishee inni lammataa ilma Walee Buxul Gugsaa intala Adaadaasaa jechuudha. Akka aadaa Oromootti gaa'ela seeraa jechuuf kan nama rakkisudhas ture. Nama kan dinqisiisu Minilik lammaffaa Xaayituudhaaf abbaa warraa Afuraffaa yoo ta'u, inni duraa ilma Baafanaa akka ta'e seenaan ni dubbatama.